Ashamar kafuna jira jirtu bakka jirtantti nageenyi keessan hawaayatu viidiyoo kana namni isin bira gahe yookaan immoo namni isin qaqqabe sheerii gochuudhaan jarreen kana lamman biraan naa qaqqabsiisa. Dhimma fayyaa fi dhimma lubbuuti. Obboleettii koo tokkotu biyya Arabaa keessa Saa'ud Arabiyaarraati jechuudha. Riyaadirraa magaalaa Riyaad keessaati adaraa viidiyoo naa hojjedhu. Obboloonni koo kan biraan akka hin miidhamnee fi viidiyoo jarreen kana lamman irratti naa hojjedhu jette nan ajajame jechuudha. Ajajadha. Qeerroo jedhaman kun maqaan inni ittiin beekamu qeerroodha. Isheen immoo Dr. Hawwii yookaan immoo Hawwiidha. Amma dura namni hundumtuu beektu jedhee yaada. Tarii qorichi isheen hojjettu kun namoota baay'ee faayidaa qabaachuu ni mala. Namoota baay'eef immoo miidhaa qabaachuu ni mala jechuudha. Kanaaf iyyuu sheerii gochuudhaan biraan nagaa keessaan haasofsiiseera. Deebii isaan namaa deebisan deebii of tuulummaadhaan guutedha jechuudha. Mucaan kun kan isheen naan jettee qoricha forforiiti jedhanii naa erganii Riyaaditti magaalaa Riyaaditti naa erganii. Qorichi forforii isaan jedhanii naa ergan kuni mataa koo rifeensaaf gogaa walitti narraa kaasee amma haalli fayyaa kooti na yaaddessaa jira jette. Gaafa isheen akkas naan jettu namaalti akkasii godhu barbaadde nannaa gaafadhu dawwaa ittiin fayyoo jiraate naa gaafadhu. Gaafan isaaniin gaafadhu erga narraa bitee ka'ii gaafan gaafadhu hojiin dooktoraa yaaluudha. Fayyuuf immoo fayyuu dhabuun kan abbaati inni carraadha. Du'uus ni mala jiraachuus ni mala. Jedhanii deebisanii deebii of tuulummaadhaan guute jechuudha. Kun dhimma lubbuuti malee dhimma qoosaa miti. Hojii isin hojjechaa jirtan kun lubbuu nama itti gaafatamummaa guutuu fudhattaniitu waan kana raabsaa kan isin jirtan. Waan kana namni tokko ittiin lubbuun koo haa jiraattu jedhee dawaa fudhata malee haduutu jedhee miti. Hojii isin hojjettan sun immoo qoratameeraa tokko qoratameeraa lammaffaan immoo maalirraa akka hojjetame kan hin beekamne. Inni sadaffaan immoo itti gaafatamummaa guutuu fudhachuu kan hin dandeenye konfidensii guutuu kan hin qabne maaliifidha kan isin dawaadha kan isin fayyisuudha jettanii namaa gurgurtanii kaatanii deebii nama dhowwattan tokko erga waan ta'e nama biraan geessanii booddee gaaffii nama sanaaf deebii deebisuun dirqama keessanidha tole. Kanaaf ijoollee baay'een akkasitti miidhamaa jiraachuu ni malu. Kan ol baasanii hin dubbanne jechuudha. Kan rakkoo isaanii achumatti qabatanii ta'an koomentii irratti barreessuu dandeessu warroonni dawaa adda addaa irraa bitattanii miidhama adda addaatiif saaxilamtan jechuudha. Akkamitti dhalli namaa qoricha hin beekamnee fi kalii beektu kan salaaxaatti xinnu xab godhanii ittiin nyaataaf fayyadaman baay'ee ho'aadha, baay'ee nama gubaa. Ashaboodhaan waliin makiitii mataa keetti godhi mataa keetti miicadhu dawaa kana sadantu si fayyisaa jedhanii dawaa tokko of biraa itti erganii kalii ashaboo waliin makiitii mataa keetti godhadhu. Kan lukkuutti miican jechuudha. Gaafa ashaboof kalii sana gaafa lukkuutti gaafa gotan biyya kana yerichuma sana walitti camaddada. Akkamittiin waan akkasii hojjechuu akka dandeessan uummataaf wayii ifa gootu yookaan itti gaafatamummaa guutuu fudhattanii akka ergitanitti dawaa sana akka raabsitanitti itti gaafatamummaa lubbuu nama sanaaf fudhachuutu dirqama keessanidha jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun rakkoo guddaarra jira. Uummata Oromoo biraan na qaqqabsiisii sagalee koo kana jettee waan na biraan geessefan isiniif raabsee itti gaafatamummaa fudhatanii yoo isin biraan hin ga'in yoo akka isin biraan ga'an hin isiniin deebisiin waan akkasirraa of qusadhaa ijoollee baay'een kanaan miidhamaa jirtu gatii taataniif iyyuu. Innaa qeerroo hawwii ijoollee kanaaf deebii deebisuun dirqama keessanidha jechuudha. Jaallattanii utuu hin taane dirqamamtanii deebii kana deebistuuf jechuudha. Seeratu jira biyya sana keessa. Dhimmi kun immoo dhimma lubbuuti. Dhimmi kun dhimma Obboloota koo adaraa keessan hattoota akkanaa irraa of eegaa. Qoricha mataati jedhanii sobaan itti gurguranii mucayyoo dhibee irra jirti jechuudha. Mucayyoo irraa bitatte dhibee hamaa irra dhibee dhugaa galubbuun kiyya bawaa jiru jechuu geessee jirti mucayyoon jechuudha. Isaanuu jalaa dubbachuu didan. Hattoota akkanaa irraa of eeggadhaa. Keessattuu obboloonni keenya biyya ormaa jirtan wantoota namni sitti gurgure qoricha ittee bittee itti fayyadamin lubbuu kee ubbaraa. Waanuma hundumarraa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Isinis akka nagaa taatan immoo abdii guutuun qaba jecha. Egaa ka obboloota koo har'a viidiyoo xiqqoo takka walitti deebinee jirra. Akkuma
dura argitan irratti jechuudha. Akkasuma immoo warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuu jaalladha. Egaa obboloota koo obboleettii keenya tokko waan baay'ee nama gaddisiisutu isheerra gahee akkasuma immoo edaa obboleewwan baay'eetu jira kan keessan baasee namatti ni namne kan gubateetiin qarshii ofii dhabee wanta isa illee fayyadamne faayidaa hin arganne baay'eetu jira kan jedhu viidiyoo kana isinii fide. Egaa ka obboloota koo akkuma viidiyoo dura dhageessanitti obboleewwan keenya lamaan kan namni wallaaltanii jirtan keessattuu mucayyoota namni wallaaltanii jirtanii yeroo baay'ee yeroo barreen gaddaas immoo barakaan girgirii uumaa turte tuktukii kanarratti dhugaa dubbachuuf ani waan isheen qoricha isheen hojjettu sun waan dhugaa wayita si'aa ture jechuudha. Garuu har'a immoo yoo ijoollee akkanatti boo'achuu baay'ee nama gaddisiisa. Obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru kun of eeggannoo cimaa godhaa. Qoricha jettanii abbumti arge yoo ani doktora ani maal maqaa doktoraa baafatee raawwatee jechuudha. Faarmaasii wayituun qabu maqaa doktoraa baafatee akkasuma qimamoota mana madaamii keessa jiran irratti irraa qarshii argatanii isaan daldalachuu jechuudha. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen tun homaa homee mana madaamii keessa jiru walitti guuranii walitti cafacafanii raawwatanii qoricha jedhanii ijoollee keenya irratti waan hin taane raawwachaa jiru jechuudha. Hanga lubbuun ijoollee keenyaa bahaa jirutu gaa. Akkasuma immoo ijoolleen keenya hedduun isaanii qarshii isaanii hojjetanii fidanii baay'ee kasaaraa keessa seenanii jiru jechuudha. Adaraa obboloota koo waanuma agartan hunda namuma hundatu doktora jettanii raawwatanii waan akkanaa bitattanii itti fayyadaminaayi. Obboleettii keenya kanarraa waa barattu. Akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf ani waan soba se'eetiin mucayyoota dhaggeeffachaa ture. Yoo dhaggeeffadhee booda koomentii ishee ilaalu tuktukee irratti jechuudha. Dhugaa ila koomentiin ishee hundi isaanii ijoollee maradee edaa kan gubate kan irraa bite kan 800 bite jira kan 1000 bite jira 500 bite tan kasaaree homaa faayidaan qabdu hattoota kanarraa of eeggadhaa dubbachuun dadhabee anillee akkana anas akkana goote anallee akkana godhanii na jalaa dubbachuu didanii bilookkii na godhanii jedhanii raawwatanii koomentii mucayyoo jalatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu takkan akka mucayyoon ijoolleen mucayyoon dhugaa dubbattu isa kanatti baree viidiyoo kanarra akka baratan jedhee fide jechuudha. Maali adaraa keessan of eegaa. Ijoollee hundi doktora jettanii raawwatanii dhukkuba onneetii dhukkuba garaatii mataadha mataa foroforiidha dheeressaa gabaabsa jettanii raawwatanii ijoollee onlaayinii irranii wantoota kanaa kana bitattanii onlaayinii irra wasiin jedhu keessattuu kan ijoolleen keenya oomishne jedhanii waan hin taane daldalan kana irraa of qusadhaa irraa of eegaa. Yoo barbaadde yoo waan si dhukkubsani mana yaalaa dhaqiitii marameetii qorichi sii kennama. Yoo kin immoo faarmaasii deemi. Faarmaasii yoo deemte wanta isa yoo himatte qoricha san argachuu dandeessa. Qoricha maramee waan hunduma isaati irratti barraa'ee jiru jechuudha akka barbaadetti. Garuu har'a isaan immoo ijoollee keenya irraa qarshii nyaachanii booda jalaa dubbachuu didanii irratti baacuu jechuudha. Fayyuu sin dandeessaa du'uu sin dandeessaa maal jechuudha. Waan hin taane namatti gurguranii akkas jedhani. Innaa kanaafiyyuu obboloota koo hattoota akkanaa irraa of eeggadhaa. Abbuma barbaade haa ta'u keessaa ijoollee namuma qoricha oomishne jedheetuma asii onlaayinii irra jedhu takka kan furdinaa takka kan qallinaa takka kan garaati takka kan dugdaati kan isiniin jedhu takkitti ishii hin fayyadaminaa obboleewwan koo. Maaliif doktora kam isaan kan maraman masorkooppii kamii ilaalanii isinii maramaranii raawwatanii qoricha sii kennan. Isaan sobaniituma wanuma mana madaamii keessa jiru walitti cafacafanii sii kennan malee obboleettii koo. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa isinii jedha wantoota akkanarraa of eegaa. Akkasuma immoo qarshii keessan humna keessan hin balleessinaa waan hin taane irratti jechuudha. Kasi fayyadu yoo kasi dhukkubu ta'e akimii deemitii maramarameetii qorichi sii kennama faarmaasiidhaan. Yookiin immoo faarmaasii dhaqe yoo waan barbaadde mataa dheeressuu barbaadde qoricha barbaadde kan garaa kan dhugu waan barbaadde yoo ta'e faarmaasii jira. Faarmaasii sii kenna akkaataa itti si godhu itti mattee jennaani sii kenna jechuudha. Waan ati barbaadde jechuudha. Kanaaf isa yoo hin ta'iniin alatti wantoota akkanuma faarmaasii jechuun seeran kan dhaabbate bar seeran kan dhaabbate qorichi sun nama waa godhee itti gaafatamaa isa jechuudha. Garuu kanneen maal godhure har'a doomicha wanti boqattee wanti ishii godhan maaltu jira. Kanaafiyyuu adaraa keessan of eeggadhaa hattoota akkanarraa isin jedhaa dhaamsa kooti. Obboleettii keenyaatillee galatoomi dhaamsa kan fiduudhaaf isiniin jedhaa ijoolleen karooratti qabdanii of eeggadhaa irraa hattoota akkanarraa isiniin jedhaa. Akkasuma warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri taatan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Akkasuma yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii
jalatti katabuun dagatinaa isin jedha. Isin mee maal jettu ijoollee kanaan soba moo dhugaadha jettan komentii